Gaaddiseen abdii harkaa icciitii cimaa baaftee icciitiin isii cimaa baafte abdiin akkamitti miila gaaddisee dhiquu dandeenya? Mucattiin tuni haadha manaa isaati miti. Mucattiin tuni akka nuti ilaallutti garuu hiiri yookiin mootiyyuu warra walitti mana isaatiin hin jenne yaadna garuu mootiyyuu abdiin intala tana wajjin jira moo wajjin hin jiru. Akkamitti miila isii dhiquu dandeenya? Sababni miila isii dhiquu dandeenya maali? Garuu kan kana hunda gahe dhiira musliimaa tokko irratti dubartii takka halaala isaatiin dhala dhiirri musliimaa tokko dubartii takkaaf harka salaamata fuudhuyyuu inumaa hin ga'u jechuudha. Garuu abdiin ol ka'ee akka nama haadha manaa isatti miila isii dhiqe. Sababni inni dhimmi miila gaaddisee dhiqee maali? Maaltu jira duuba isaanii? Waan akkamtu jira? Maaliif kana gochuu dandeenya? Sababni kana gochuu dandeefu abdii maali inni? Wanti kun duuba moo wantoota hedduudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii itanii akka viidiyoo keenya har'a ammoo icciitii abdii warroon hamma ammaatitti yuutuubii keenya kudhisaa jirtan ammallee sabiskiraayib gochuun sheer gochuun laayik gochuun hin dagatina. Guddaa galatooma ulfaadha isin jenna. Warroonni maatii keenya ta'een maatii keenya ta'a viidiyoo keenya hamma ammaatti daawwadha affeerraa keenya. Har'a egaa akkuma beekamu gaaddiseen abdii miila dhiisistee jirti. Maalinni abdiin maaliif miila ishee dhiquu dandeenya? Sababbiin abdiin miila ishee dhiquu dandeenya maali? Intala tana duuka hariiroon inni qabu maali? Intalli kun immoo mucaa xiqqoo taatee maatiin isii akkamitti nama dhiira tokko wajjin mana tokko keessa jiraachuu danda'an? Abdiif gaaddisee jidduu icciitii cimaatu jira. Icciitii cimaa namni hin beekne, namni irraan hubanne. Dhiirri namni hin dogongora jireenya isaa keessatti. Isiin hoo intala akkamii? Biraankii yoo ta'e bari intalli takka abbaa manaati isiitiin dhala miila kiyya dhiqachuun hin danda'amu? Abadan hin danda'u. Garuu immoo intala jidduun rakkootu jira. Intalli tun immoo yaani keessa isii waan guddaa baachuu danda'a. Hin beekamu malee maali abdii? Ati illee musliimaati miti? Maali yoo intala kana halaalfatte? Isheen immoo maatiin isii sun akkami? Waan inni isaa namaan galu. Garuu immoo balleessan inni qabu abdiin intala tanaan miila dhiquu. Miila dhiquun isaa balleessaa guddaa qaba. Fayyaalummaa odoo ta'uyyuu gowwinnatii moo qarummaa moo jidduu keessa isaanii lamaantu waan jira. Gaafii uummatatti ta'ee jira. Gaafa tokko immoo namni akkanaa kun ni nyaatama. Harka namaatti du'a. Harka dubartii keessatti kufa. Fayyaalumee gaafa jedhe. Garuu intalli xiqqoon tuni miila kee dhiqi jechuun niitii isaan taane maal barbaadde? Dhimmi isiin abbirraa qabdu maali? Waa hedduu goosisaa jirti abdii. Uffata baafadhu jettiin dubartii takka dhiiran abbaa manaatiin alatti uffata baafadhu jettuun. Uffata baafadhu jettiin miila narraa dhiqe jettiin. Inni immoo hooma isiin jette maaliif godhuu danda'a? Sababni dhimmi kana maaltu jira? Abdiin immoo rakkoo guddaatu isa jidduu jira. Maal inni rakkoon isaa yookaan jettan ta'e rakkoon abdii gara laafummaa. Gara laafummaan isaa deemee harka namaatitti bakka hin taanetti dubartiin taane harkatti kufa. Maal abduu bari ijoollee meeqa bira ture? Abdii yoo laaltan ijoollee shamarranii hedduutu bira ture. Takkaa uffata baafadhu hin jenneen takkaa miila naa dhiqni jedhan piraankiin hin jira bara. Takkaa uffata baafadhu kootu ciisi kootu ka'i kootu taa'i. Subhaan antalatti yoo bakka ni jibisistee jirti. Sababni illee maaliif dhugaa dubbachuuf bakka yaani hin jiraa miti ree. Otumaa jiru garuu akkana godhuunis sirrii miti. Hamma fedhe abdii yoo miskiina ta'e miila ishee dhiisisuu maaltu fide? Ishee abdiin ilma musliimaa tokko ta'e akkamitti miila ishee dhiqa? Isiin hoo intala akkami? Isiin hoo maali? Abbaa manaa isiin taanii si dhukkubee miti? Biraanki miti? Biraanki waan biraa hojjedhu. Tokkoffaa uffata baafadhu hin jedhini. Lammaffaa miila naa dhiqi hin jedhini. Boodaati barii fiddee waan hin taane keessa seenta jechuudha. Kana tokko aadaa isii barachuudha. Safuu isii barachuudha. Maaliif yoo jettan hin beekti immoo isheen nama biyya ambaatiitti dhalatee waan ta'eef hin beekti. Maaliif waan akkanaa akka waan yakka yaani hin ta'u ilma dhiiraa tokkorraa hin ta'u jechuudha.
garuu isin immoo hojiin taan hojjetaa jirti uffata baafachiisuu fi miila dhiisisiisuu fi yaani bakka gara laafinnatiin kenna hunda ga'e abdi maal inni akkatti gara laafuun illee mootuyyuu waan akkanaa dalaguun immoo hin taatu. Isuma wantoota akkanaa kun hin ta'u jechuudha. Ciistuu algaa isaatirra garuu akka waan tokkotti algaa namaatti ralleessisu nuurii guddaadha. Algaa namaatti taa'u ciisuu keessatti taa'uun nuurii guddaadha jechuudha. Maaliif haadha manaatiif isaan alatti garuu ulfaata. Hin beeti jedhee yaada. Hin beeku garuu wallahi mucaan hidhatiin keessa darbaa jirti. Waan jarri waliin qabdullee hin beeknu. Tarii jarri hariiroo birallee waliin uumuu danda'anii nuti garuu hin beeknu. Isaantu beeka. Isaantu waan keessa jiran beeka. Garuu waan akkasii hojjechuun immoo akkuma dhibbaan dhibbattuu hin taane dhiifama. Isin jedha daawwattoota koo maaliif isin otoosis taatee meegaramtu sirraa bareeda. Meegaramtu sirraa tola. Hin jira miti akkamitti. Iddoo namarraa tolu hin jira. Iddoo namarraa bareedu hin jira. Akkaataa waa hedduutu jira. Garuu namtallee keessa darbaa jirti. Keessa dabarfataa jirti. Ta'us akkaataa qaba waan hunduu. Akka amantaa musliimaa keessatti waan akkana hojjechuun gonkumaa abadan sirrii miti kan taanetu hubadha jechuudha. Sababni isallee maaliif akkanumatti ilaaltan waan baay'ee fokkataadha jechuudha. Wallahi kakkutti jechuudha. Kanaaf gaaddisee likkii keessa dabarfattee jirti. Gaarbii dubachuu keessa dabarfattee jirti. Isin jechuun barbaada hordoftoota akka hordoftoota kiyyaa beekama wanni akkanaa dalagu abadan hin taasifachuudha. Waa hundumaa keessatti of qusachuu akkaataa isin keessatti barachuu seera piraansii barachuu malee wallaahumma akka isheen hojjettu kun sirrii miti maqaan jedhachuudha. Kanaaf obboleettii gaaddisee dursaa akkaataa amantaa baradhu waan hunda addaan baafadhu karaan kun eessa na baasa hojiin kun akkamitti na baasa jechuun dirqama keetii zimmeetti akkanatti duucha bukaatee abdii miskiina argattee irratti taphachuu odoo hin taane waan san akkamii amantaan kun akkamii garamtu deemsisaa garamitti ilaalama. Mucaan kun ijoollummaa qabaattus dursaa wajjillee moo yaani bakka yoo viidiyoo dursaa kan argitan taate ijoollummaadha jenna san jechuudha. Dursalleen ijoollummaatti jira isillee ijoollummaadha jennee fudhanne immoo garuu abdii irratti akkas dalaguunis yaani wallahi hin beeku ni ulfaata qabuutti baay'ee natti ulfaata waan akkasii dalaguun jechuudha. Abdilleen odoo kiyyaa haala hundaan barsiisa. Haala hundaa akkaataa amantaa kan maal akka ta'e dhiirri dubartiif maal akka ta'e dubartiin dhiiraaf maal akka taate isin galee barachuun dirqama. Siin jechuu barbaada namuu hin beeka amantaa isaa. Amantaan kamuu yaani haqa kee ta'utti gara kanatti dhiira wajji dhiirri qabachuun dhiira bakka hin jiraa miti hin taatu dubbiin akkasii. Kanaaf giftoliidhaan tiyya hordoftoota kiyya qabashtiidhaan wanni isin jechuu barbaadu kana. Yookiin hanga maatii laayikii share subscribe gochuuf hin dagatinaa.